Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya nageenyi badhaadha. Maatii Fuwaatiin haalaaf manni hundi nagaa akka ta'u abdii qabna. Akka sagantaa keenyaatti har'aan tana waa'ee mata duree irratti walqunnamtii maali jedhuu fi akkaataa yaada walii hubannuu fi yaada nama keenyaatii fi yaada keenyaas ittiin ibsannuu fi walii galtee irratti waliin geenyuu fi kabaja namaaf qabnu wal qabatee maalirra akka jirruu fi akkamitti walqunnamtiin keenya yookiin immoo kominikeeshinii keenya maal fakkaata waan jiru irratti yaada walii dabarsuudhaaf marree sagantaa keenya keessatti yaadan kan qabnu jira. Mee hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura isiniin jenna. Keessattuu walqunnamtiin maali? Akkami walqunnamaa jirra? Walqunnamtii keessatti kabajni ilma namaa akkamitti eegama? Kabaja gaafa jennu immoo yaada walii gatii ilmi namaa qabaachuu qabu. Ilma namaa kabajaa fi gatii inni qabu immoo yaada keenya jirre walqunnamnee jiraachuu danda'a. Jireenya keessatti kominikeeshiniin murteessaadha. Gaafa kominikeeshinii jedhu immoo waliin dubbii yookiin immoo akkaataatti yaada itti wal jijjiirru keessattuu gaafa fedhii keenya tarkaanfachiisu ilmi namaa gaafa beekamu fedhii dila qaba. Fedhii dila qabu keessatti waan hedduu yaada san argachuudhaaf immoo tooftaa hedduu fayyadama. Keessattuu kominikeeshinii akkaataatti yaada namaa jijjiirru qabatee wantoota nama baay'eetu marre isa kana milkeessuu keessatti immoo akkaataan ittiin nama osoo mudate namaachi walitti booda fedhii isaa kan galfamuu danda'u sanarratti yaada tokkoof lama waan isa dhagaastee waan tokko qabnurra waliif qooduuf yaada. Marree kabajamtoota daawwattoota keenyadha. Akkuma yeroo kaanitti har'as mata duree walqunnamtiin maali qabatee dhiyaatee jira. Walqunnamtiin maali? Akkami walqunnamtii jechuun maal jechuudha? Walqunnamtii jechuun akkaataa kominikeeshinii tuwee keenya irratti yookaan immoo tuwee kominikeeshinii keenya irratti fedhii keenya gaafa tarkaanfachiisu fedhii faayidaa argachuu barbaaduu fi yaada qabnu bira gahuudhaaf akkaataa itti waliin tarkaanfannu keessatti walqunnamtii keessa taasisuun murteessaadha. Marree jiruu ilma namaa keessatti fedhii faayidaa akkuma yaada wal jijjiiruu fi waa argachuuf namni dharra'u kominikeeshiniin murteessaa fi isa ijoodha. Kana gaafa jennu kominikeeshiniin kabaja hammata. Kominikeeshiniin jaalalaa hammata. Kominikeeshiniin immoo waliigaltee hammata. Kominikeeshiniin immoo wal kabajaa fi gatii walii kennuu gaafata. Marree kana keessatti yaada keenya gaafa ilaallu kominikeeshinii jechuun waan baay'ee xiyyeeffannaa kan namoonni qabu. Ilmi namaa gaafa gara addunyaatti dhufu tooftaa mataa isaa ittiin jiraachisuu fi lubbuu isaa fi fedhii isii eegee hanga dandeetti ilma namaa ittiin jiraatu gochuun dirqama ta'a. Keessattuu maal hojjechuu qaba? Akkamittiin jiraata? Jiraachuuf immoo maal na barbaachisa? Waan na barbaachisu argachuuf immoo maal gochuu qaba? Waan baay'ee waan itti yaadatu qabu waan baay'ee. Marree akkuma waliigalaattuu jiraachuuf hojjechuuf immoo karoorsuuf immoo yaaduun dirqama ta'a. Keessattuu fedhii ofii adda basa. Gaafa waa hojjennee immoo maal hojjetee maal yoonii karoorse maal yoonii xiyyeeffannaa itti kennee jireenya keenya kan jijjiiruu danda'a. Milkaa'ina keenya kan milkeessuu danda'a. Waan jiwwachi wal qabatee yaaduu barbaachisu. Isaan kan yaadu immoo karoorsuun yookiin immoo xiyyeeffannaa itti kennanii addaan baasuun dirqama ta'a. Marree isaa kan milkeessuu keessatti karoorsuun dura yaadu dirqama. Kabajamtoota daawwattoota keenya meeqa keessattuu yaadee waan karoorse waan karoorse walitti jijjiiruu waan hojiitti jijjiirrisanii qabu argata. Marree akka walii galaatti xiyyeeffannaa waliin kan hojjetu baay'ee ilmi namaa bu'aa fi dira qaba.